Daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gurguruu uummataa nageenya keenya kabajaa bakka hundatti naannoo jedhaa Sadaasa 26,2025 oduu guyyaa irraatiif qilleeffanii kan isin biraan ga'u sa'aatii jalqabarratti hanga foota oduu. Ajajaan waraanaa USA muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi Fiild Maarshaal Biraanuu waliin mari'atanii. Eertiraan hawwiin hulaa galaanaa Itoophiyaa aggaammii walabummaa kiyya irratti dhufeedha jette. Chaayinaan Jaappaan akeekkachiifte. Taayilaanditti balaa lolaa bishaaniitiin namoonni 33 du'anii. OFM dabbalii hunduma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Gadaa Olaabuuti amma oduu bal'inaan. Ajajaan waraanaa USA muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi Fiild Maarshaal Biraanuu waliin mari'atanii. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi Itaamaajoor Shumiin humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ajajaa waraanaa Ameerikaa Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagiriin Arramandarsan waliin wal arguun haasaa taasisaniiru. Bal'ina isaa akka itti aanuuf dhiyeessina. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi Itaamaajoor Shumiin humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ajajaa waraanaa Ameerikaa Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagiriin Arramandarsan waliin wal arguun haasaa taasisanii. Qondaalli waraanaa olaanaan USA kun dhimma galaana diimaa fi fedhii Itoophiyaan qabdu irratti dubbachuuf akka Finfinnee daawwatan miidiyaaleen biyya keessa gabaasaniiru. Har'a ganama ajajaa Koomaandii Afrikaa Yuunaayitid Steets Jeneraal Daagiriin Arramandarsan waliin dhimmoota nageenyaa naannawaa fi haalota itti walta'iinsa caalatti cimsuun danda'amu irratti mari'anneerra jechuun muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniiru. Jilli ajajaa waraanaa USA Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagiriin Arramandarsaniin durfame kun Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waliin gaanfa Afrikaatti akkaataa nagaaf tasgabbiin jiraachuu danda'u irratti akkamiin akka biyyoonni qatanaa sana keessa jiran waltumsuu qaban irratti mari'ataniiru. Meetti biyyoonni lama loltummaa dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti waggoota baay'eef waltumsuun hojjetaa turuu kan kaasan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan shororkeessummaa loluu irratti gahee guddaa taphataa jirti jedhan. Fedhiin hulaa galaanaa Itoophiyaan kan nagaa fi dinagdeesii ittiin ijaarrachuuf kan jedhan Itaamaajoor Shumiin kun hariiroon loltummaa ilaalchisuun Ameerikaa waliin qaban cimee akka itti fufu jila kanaaf ibsaniiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akka ibsanitti Itoophiyaan Al-Shabaab dadhabsiisuu fi shira shororkeessummaa isaa fashaleessuuf tarkaanfii humna fudhattu cimsitee itti fufti jedhan. Gahee Itoophiyaan qatanaa kana keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf bahataa jirtu kan dinqisiifatan ajajaa Koomaandiin Afrikaa Ameerikaa Jeneraal Daagiriin Arramandarsan hojii shororkeessummaa waliin loluu cimsinee itti fufnaa jedhan. Adeemsa Itoophiyaan hulaa galaanaa karaa nagaa argachuu qabdu irratti deeggarsa akka taasisan kan ibsan ajajaan Koomaandii Afrikaa Yuunaayitid Steets kun Itoophiyaan galaana diimaatti baatee jennaan nageenya qatanaa kanaaf caalaa hojjetti jedhanii akka amanan dubbatanii. Jeneraal Daagiriin Arramandarsan fedhiiwwan gama Itoophiyaatiin jiraniif qatanaa sana keessatti nageenya mirkaneessuuf karoora qabatan irratti aangawoota Waashingtan DC waliin akka mari'atan eeraniiru. Itoophiyaan karaa ittiin hulaa galaana diimaa argattu irratti hojii dippiloomaasii cimaa hojjetaa jiraachuun isii ni beekama. Itoophiyaan hanga ammaa humna galaanaa ijaarrachuu irratti biyyoota akka Raashiyaa fi Faransaay irraa deeggarsa argachuu dubbatti. Oduu wal fakkaatuun humni waraanaa Itoophiyaa akkaataa humni galaanaa Itoophiyaa leenjii fi muuxannoo wal jijjiiruun danda'amu irratti marii gama lamaa humna waraanaa Xaaliyaan waliin taasisuu ibseera. Jilli humna galaanaa Xaaliyaanii humna galaanaa Itoophiyaa Adimiraalii itti aanaa Kinduu Gazzuu waliin wal arganiiru. Dhimma kanarratti gama Xaaliyaaniitiin humna galaanasiitiin yaan kenname hin jiru. Gama kaaniin Eertiraan erga Pireezidaantii Doonaald Tiraamp gara aangootti dhufanii hariiroo Waashingtan waliin qabdu fooyyeffachuuf dhamaa turte. Eertiraan hawwii hulaa galaanaa Itoophiyaa aggaammii walabummaa kiyya irratti dhufeedha jette. Mootummaan Eertiraa hawwii hulaa galaanaa argachuuf Itoophiyaan irra deddeebiin kaastu gocha walabummaa biyyattii irratti aggaamamuudha jechuun cimsee akka dura dhaabbatu dhaadate. Guutuu isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Mootummaan Eertiraa hawwii hulaa galaanaa argachuuf Itoophiyaan irra deddeebiin kaastu gocha walabummaa biyyattii irratti aggaamamuudha jechuun cimsee akka dura dhaabbatu dhaadate. Itoophiyaan gaaffii hulaa galaanaa dhiyeessuun hariiroo biyyoota lamaa kan laaffise yoo ta'u booda keessa ifatti wal himataa akkasumas walitti dhaadataa jiru. Itoophiyaan gaaffii kana karaa nagaan akka milkeessitu ibsitus xiinxaltoonni haalichi walitti bu'iinsatti qajeeluu mala jechuun yaadda'u. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa ibsa bal'aa mata duree Eertiraan Unyielding Defending Sovereignty Against Ethiopian Riskeeld Ambition jedhu jalatti ibsa tibbana baasiin Itoophiyaan fedhii hulaa galaana diimaa argachuuf qabdu tooftaa dippiloomaasii haaraatiin itti jirtu walabummaa Eertiraa kan sarbuudha jechuun Eertiraan hulaa galaanaasii tokkummaa daangaasii akka eeggattu ibseera. Aangawoonni Itoophiyaa seeraa fi waliigalteewwan hariiroo biyyoonni ollaa ittiin bulan dagataniiru kan jedhe ibsi ministeera dhimma alaa Eertiraa kun hulaa galaanaatti ba'uu argannaatiin bocaa fi daangaa biyya walaba suuta jijjiiruuf yaalu jechuun himateera.
Ibsi kun Itoophiyaan duula hulaa galaanaa walabaa argachuu jedhuun gootu fedhii ji'opolitikaa jiru keessatti akka dirqama ta'etti fakkeessaa jirtu jechuun qeeqa. Walitti dhufeenya hawaasummaa fi aadaa walabummaa biyyaa bakka hin bu'u kan jedhe ibsi kun Itoophiyaan tokkummaa daangaa Eertiraa sarbuuf ajandaa gaaffii Affaar fayyadamti jechuun balaaleffate. Eenyummaa Affaar daangaa fi gamanarra jiran kaayyoo siyaasaa fayyadamuun uummata meeshaa ji'opolitikii taasisuudha jedheera. Hawaasni Affaar Eertiraan taphattoota cheezii galaanaa miti ammoo hariiroon saba kabaja daangaa idil addunyaa hin laaffisu jedha ibsichi. Waggoota lamaan darban keessa ministeeronni ajajoonni waraanaa ambaasaadaronni fi namoonni siyaasaa adda addaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad irraa eegaluun abbummaa buufata doonii kanaa ilaalchisee ibsa adda addaa walirraa hin cinne kennaniiru. Eertiraan yeroo walabummaa argatte to'annoo buufata doonii irratti dogongora raawwatte jechuun ammas dhimmi galaana diimaa ka'uu qaba jechuun falmaa jiru. Ibsi kun fedhiin Itoophiyaa itti fayyadamarraa gara abbummaatti inumaayyuu abbummaarraa darbee gara humna nageenyaa irraa qabaachuutti guddataa deemu argaa jirra jedha. Ibsi Eertiraa kun seerri idil addunyaa biyyoonni hulaa galaanaa hin qabne akka buufata doonii biyyoota ollaarraa akka argatan akka hayyamu yaadachiisuun kun garuu marii fi waliigaltee biyyoota lama jidduutti taasifamuun hojiirra kan oolu ta'a jedha. Haa ta'u malee mirgoonni kunneen hulaa galaanaa biyya walabaa biraarratti abbummaa qabaachuun dhaabbataan to'achuu akka hin taane ibsa. Qajeeltowwan walabummaa daangaa kabajuu mariif kan dhiyaatu miti kan jedhe ibsichi qajeeltowwan kanneen akka hin taanetti fudhachuu fi jallisuuf yaaliin godhamu kamiyyuu kallattiin tokkummaa daangaa cabsuu ta'a jedheera. Torban muraasa dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximaatewos sarbama Eertiraan tokkummaa daangaa fi walabummaa Itoophiyaa irratti raawwattu jedhan ilaalchisee ejjennoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuurraa of qusachuu filateef yeroo mara akka itti fufneef kan daangaa hin qabne godhamee fudhatamuu akka hin qabaanne himanii ture. Chaayinaan Jaappaan akeekkachiifte. Chaayinaan Jaappaan naannoo odola Taayiwaanitti misaayila bobbaasuu isii irratti akeekkachiisee ta'e kennite. Dabalataa akka taantu isiniif dhiyeessina. Chaayinaan Jaappaan naannoo odola Taayiwaanitti misaayila bobbaasuu isii irratti akeekkachiisee ta'e kennite. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Tookiyoonitti yaaddee waldhabdee naannoo kakaaste jechuun himatanii. Dubbii himaa waajjira dhimma Taayiwaan Chaayinaan karoora Jaappaan misaayila bobbaasuuf qabdu tarkaanfii baay'ee balaa qabu jedhaniiru. Dubbii himaan kun Jaappaan itti yaaddee waldhabdee naannoo kaaste walitti bu'iinsa waraanaa ammeessite jechuun himatanii. Karoorri kun hariiroo Jaappaanii fi Chaayinaa jidduu jiru kan miidhuu fi nagaa fi tasgabbiin naannichaaf balaa guddaa akka fidus dubbii himaan kun akeekkachiisanii. Chaayinaan akeekkachiisa kana kan kennite erga Jaappaan misaayila ittisa qilleensaa fageenya jiddu galeessaa odola Yoonaguunii naannoo Taayiwaanitti argamutti bobbaasuuf karoorfachuu isii erga beeksiftee booda. Odeessa ibaatiin Xaaliyaan seera dubartii ajjechaa yakka addaa taasisu baafte. Murtee addaa mootummaan Xaaliyaanii dhiyeenya kana dubartoota ajjeesuuf feemsaayid yakka addaa fi cimaa taasiseera. Tarkaanfiin kun biyyattii keessatti yakki koorniyaa irratti hundaa'e akka hin babal'anne ittisuu fi miidhamtoota eeguuf kan kaa'effatedha. Feemsaayid jechuun dubartii yookiin shamarree sababa saala isii qofaan ajjeesuudha. Yakki kun yeroo baay'ee hiriyaa gaa'ela duraanii yookiin amma miseensota maatii dhiirota dhuunfaatiin kan raawwatamu yoo ta'u miira olaantummaa yookiin ilaalcha dubartootaa akka qabeenyaatti ilaaluun kan ka'e ta'uu himama. Murteen haaraan Xaaliyaanii keessatti kenname seera yakka waliigalaa hojiirra jiru bira darbee yakkamtoonni ajjechaa dubartootaa adabbii dabalataa fi cimina ta'eef akka itti gaafataman taasisa. Seerri kun ajjechaa dubartootaa akka yakka addaatti osoo hin taane gosa jibbaa saala irratti hundaa'e akka ta'etti ifatti beekamtii kenna. Kunis namoota yakka waliigala biroo raawwataniif adabbiin ajjechaa dubartootaa ni dabala. Kana malees labsiin haaraan kun dubartoota jeequmsa dorsiin irra ga'ee fi yakkicha poolisiitti gabaasaniif eegumsa atattamaa fi bakka bu'ummaa seeraa kennuuf tumaalee kan hammatedha. Ministeera muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meelooni tarkaanfii kana cimsanii deeggaraniiru. Seerri kun yeroo ragga'u barbaachisummaa tarkaanfiin kun dubartootaaf qabu akkas jechuun ibsanii. Tarkaanfiin kun meeshaa bilisummaa fi kabaja dubartii hunda eeguuf gargaarudha. Mootummaan dubartoota jeequmsa irraa eeguuf kutannoo guutuu qaba kan jedhan ministeerri muummee Xaaliyaanii kun Xaaliyaanii seera kana fudhachuun isii mirgaa fi nageenya dubartootaa eeguuf tattaaffii addunyaa irratti taasifamu keessatti gumaacha guddaa qaba jedhaniiru. Safartuun kun ajjechaan dubartoota jeequmsa maatii qofa osoo hin taane yakka cimaa fi rakkoo fayyaa hawaasaa ta'uu isaa ifatti agarsiisa. Inspeekshiniin kun biyyoonni Awurooppaa fi idil addunyaa biroo seera wal fakkaataa baasuuf fakkeenya ta'ee tajaajila. Taayilaanditti balaa lolaa bishaaniitiin namoonni 33 du'anii. Balaa lolaa kibba Taayilaanditti mudatee lubbuun namoota 33 yoo darbu namoota akka malee miidhaman baraaruuf heelikooptarri garasitti ergamuuf akka jiru aangawoonni biyyattii ibsaniiru. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina.
Balaa lolaa kibba Taayilaanditti mudateen lubbuun namoota 33 yoo darbu namoota akka malee miidhaman baraaruuf helikooftari garasitti ergamuuf akka jiru aangawoonni biyyattii ibsaniiru. Balaan hammaataa akkasii waggoota hedduu booda mudachuu gabaafame. Magaalaa Hatay jedhamtu balaa kanaan garmalee waan hubamteef miidhamtootaaf soorata geessuu fi kanneen garmalee miidhaman achii baasuuf bidiruuwwaniif geejjiba qilleensaa fayyadamuuf akka dirqaman qondaaltonni fayyaa magaalichaa ibsaniiru. Balaa kana yoo xiqqaate namoonni miliyoona 2,700 caalan akka miidhaman eerameera. Lolaan kun bulchiinsota Taayilaand 9 fi biyya Wallaataati Maaleeyyaattis bulchiinsota 8 kan waliin gahe yoo ta'u biyyoota lamaan keessatti namoota 45,000 ta'an qe'ee irraa akka buqqisuu malus ibsameera. Oduma wal fakkaatuun Indooneeziyaa bulchiinsa Sumaatiraa kaabaa keessatti lolaa fi sigiga lafaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 13 du'aniiru. Lolaan hatattamaa fi sigiga lafaa kun kan ka'e rooba cimaa guyyootaaf roobeen yoo ta'u miidhaa fi badiinsa guddaa geessiseera. Yoo xiqqaate namoonni 3 ammallee achi buuteen isaanii dhabamuu fi manneen dhibbaan lakkaa'aman miidhamaniiru barbadaaniiru. Jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii keessaa baafamanii gara bakka yeroo fi gaaddisatti geeffamuu isaanii ejensiin balaa hir'isuu mootummaa beeksiseera. Gareen deebii hatattamaa naannoo poolisii fi hojjettoonni waraanaa akkasumas gareewwan tola ooltotaa hojii baraarsaa fi gargaarsaa gaggeessaa jiru. Hojiin baraarsaa kun rooba cimaa fi dhoqqeen gufachiisee jira. Qondaaltonni akka jedhanitti naannolee balaan kun irra gahe dhaqqabuu fi namoota qe'ee irraa buqqa'aniif gargaarsa hatattamaa kennuuf tattaaffiin taasifamaa jira. Balaan kun balaa uumamaa Indooneeziyaa keessatti yeroo hedduu mudatu keessaa tokko yoo ta'u waggaa waggaan lolaa cimaa fi sigiga lafaa keessumaa yeroo roobni roobu biyyattiitti ni mudata. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatoomaa.